Firihaa maali arra waa yaaddoo itti fakkaata? Egaa maaliif yaaddoyne? Haalli itti jiru waan nama yaaddeessu miti. Dhugaadha haalli jiru waan nama yaaddeessu. Garuu yaadda'uun furmaatan ta'ugaa. Yoo furmaata harkaa dhabe akkam godhuu danda'a duuba? Abshirii yaadda'uun inshaa Allah rabbiitu jira. Furmaanni gaariin dhihootti argamuuf deema. Ana qofaa miti atis dhimma kanarraa yaadda'uu qabdaa bar. Ani yaadda'uu dhabeetii miti bar. Garuu yaadda'uudhaan furmaanni argamu hin jiru. Karoora haaree qophaa'e hojiitti jijjiirree rabbitti kadhanna. Nuti gama keenyaa waan dandeenyu yoo goone waan achirraa hafe rabbi irratti dhiifna. Malee usanii yaadda'uun furmaatan ta'u. San dhugaa jette mee rabbi nu haa gargaaru kaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo dhimmi yaaddoo nutti ta'e kun isinis yaaddeessuu qaba. Namoonni sagantaa tana dhaggeeffachaa jirtan hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Dhimma nu hunda laallatu. Kan furmaanni harka keenya jiru tokko isiniif dhiyeessuuf deemna. Soorri qalbii eegalee jira. Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota Nuural Hudaa kabajamoo akkam jirtan? Alaamanni sa'aanamni nagayaa. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Hayyama rabbii guddaatiin sagantaa soora qalbii tan isin hawwiin eegutti jirtan qabannee dhufnee jirra. Amma gaa dhaggeeffattoota qalbii rarraafneen turre. Dhimma nu yaaddeesse kana gabaabsine yoo dubbanne gaariin ta'u. Akkas wayyaaree ansilaa boodarra dubbachuu fedhe. Ammuma yoo dubbanne irra gaariidha. Namni hedduun sagantaa guutuu waan hin dhaggeeffanneef dhaamsa jabaa kana jalqabumarratti dubbannee gama sagantaa cahuutu gaariidha. Hayaa eegalika. Gabaabinaan dhimmi yaaddoo jabduu nutti ta'e dhimma sagantaa dhaggeeffachuutti jirtanii tanaati. Raadiyoon Nuural Hudaa rakkoo keessa jira. Haala amma jiru kanaan yeroo dheertuuf itti fufuun ni ulfaata. Maali rakkoon isin mudate yoo jettan rakkoon jabduun harkaanu qabdu rakkoo diinagdeeti. Waggoota sadiirra qabeenyi Nuural Hudaa saamamuu hordofee miidiyichi rakkoo jabduu keessa seene. Mindaan hojjettootaaf kafalamu guutumatti dhaabbate. Hojjettoonni muraasni jireenya dadhabanii dalagaa kana dhiisanii hojii biroo irratti bobba'an. Nuti hojjettoonni muraasni miidiyaa kana qofaatirraa damdamuuf mari'annee hojiitti fufne. Ajaja nama tokkootiin maletti gargaarsa maallaqaatiin maletti hojii kheyriin iyyannee galata rabbirraa argachuuf hojjechaa jirra. Ammaas hanga rabbi nu gargaareen hojjechuutti fufna. Nuti gama keenyaan hojii kana itti fufuuf ammas murannoo jabduu qabna. Garuu waan humnaa ol nuti ta'etu jira. Fakkeenyaaf appilikeeshiniin Nuural Hudaa sababuma hanqina diinagdeetiif Play Store irraa buufame. Weebsaayitiin Nuural Hudaatis gamasuma deemutti jira. Doomeen Nuural Hudaa hoostii fi baasiiwwan muraasni weebsaayitichaaf barbaachisan humna maallaqaatti hajaman. Gama kaaniin hojjettoonni Nuural Hudaaf lafee duudaa ta'anii nu gargaarutti jiran keessattuu warreen Afrikaa keessa qubatan sababa qaala'insa jireenyaatiif dalagaa tanan wajjin dhiibuun haalaan itti ulfaatee jira. Namni hojiin teenye tun humnaa ol itti taatee nu biraa hafees ni jira. Warri nu biraa hafutti dhihaatees muraasni ni jira. Dalagaan tun dalagaa kidmaa diiniiti. Yeroo ammaa kana daawwaan masjida keessaa laaffatee jira. Namni masjida taa'ee gorsa dhageeffatu haalaan muraasa. Irra hedduun namaa sooshaal miidiyaa irra oola. Hawaasa kana diin irratti dammeessuuf carraan jiru tokkichi sooshaal miidiyaa kana irratti dhaamsa dabarsuudha. Kanaaf nutis gama Nuural Hudaatiin waan dandeenyu hojjennee dhaamsa addunyaa fi akiraattis faayidaa qabdu uummata keenyaaf dabarsuutti jirra. Namoonni biyya faranjii jirtan waan kanarratti hirmaattanii akka Nuural Hudaa utubdan kabajaan isin gaafanna. Appilikeeshina Nuural Hudaa Play Store irratti deebisuuf, weebsaayitii Nuural Hudaa itti fufsiisuuf, sagantaa raadiyoo Nuural Hudaa akka jidduun hin dhaabbanne godhuuf, qulqullina sagantaalee fooyyeessuu fi ammayyeessuuf tumsi keessan barbaachisaadha. Miidiyaa hedduutu banamee sababa hanqina maallaqaatiif karatti dhaabbate. Nuural Hudaanis silaa waggoota hedduu dura dhaabbata ture. Garuu tumsa rabbii guddaatiin hanga dandeenyuun utubnee asiin geenyee jirra. Waan amma booda isinis itti hirmaadhaa miidiyaa kana utubaa. Maallaqa guddaa isinirraan barbaannu. Dhugaadha. Isin hundi qaala'insa jireenyaa dadhabdanii yaaddoo keessa akka jirtan ni beekna. Ta'us garuu waan buna 2 fi 3 nuuf hin dhabdan jennee abdanna. Buna guyyaa 2 fi 3 caalle qofaan Nuural Hudaa itti fufsiisuuf tooftaa asii gadii tana fayyadama. Jalqaba peejii Feesbuuka Nuural Hudaa banaa. Achi booda bakka Get Tickets jettu tuqaa. Yookiin ammoo karaa gabaabaan liinkii as jalatti isiniif maxxanfame kan Buy Me a Coffee jedhu tuqaa. Filannoowwan 3 isiniif qopheessinee jirra. $10, $15 fi $25 goonee bakka 3tti qoodne. Humna keessan irratti hundaa'aa kan barbaaddan filadhaa. Achi booda iimeela keessan itti katabaa. Jala irratti ammoo maqaa keessan katabaa. Dhuma irratti iddoo qubsumaa yookiin biyya irraa nu gargaarutti jirtan barreessaa. Dhaamsa barbaaddanis itti katabuu mirga qabdan. Itti aansuun mallattoo Join Per Month jettu tuqaa.
lakkoofsa credit card yookiin debit card keessanii eega guuttaniin booda pay jettaniin yoo kana xumurtan miseensa Nuural Hudaa taatan jechuudha. Maallaqni Nuural Hudaaf niyyattan baatiin gama Nuural Hudaa ergama. Yeroo barbaaddanitti miseensummaa kana dhaabuu yoo feetan iimeela keessaniin loogiin gootanii kaansel godhuu mirga qabdan. Yeroodhaaf namoonni baay'ee ekoofii irratti nu gargaaruu danda'an namoota debit card fayyadaman qofa. Guutuu addunyaa irraa namoonni master card, visa card fi kaardiiwwan biroo qabdan Nuural Hudaa utubuu ni dandeessu. Namoota kaardii hin qabneef ammoo of duratti haala mijeessinee isin beeksisna inshaallah. Hangasiif firoottan keessan kanneen biyya alaa qubatan waan kanarratti nuuf dammeessa. Waliin taanee wal gargaarree miidiyaa kana haa utubnu. Humna qabnuun hirmaannee hojii khayrii tana itti haa fufsiifnu jechaa gama sagantaa irraaf kurfeeffannetti isin dabarsina. Harri guyyaa Rabiul Awwal 7 1446 akka lakkoofsa jiraatti. Akka lakkoofsa milaadiyaatti immoo Septembar 10 2024 guutuu ta'u guyyaan guyyaa 30 sagantaan immoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf, qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Gurbaan dhukkuba hamaan qabamee hospitaala jira. Doktoroonni maashinoota adda addaa gamaa gamanaan itti hidhanii lubbuu gurbaa baraaruuf yaalii godhutti jiran. Boodarra qorannoo gaggeessaniin gurbaan akka fayyuu hin dandeenye hubatan. Kanaafuu yeroo qisaasuu irra maashina irraa hiikanii gurbaa ajjeesuu murteessan. Osuma isaan maashina gurbaa irraa hiikutti jiran abbaan gurbaa shugguxii qabatee hulaa darbee ol seene. Abadan ilma kiyyan ajjeestan jedhee doktoroota sodaachise. Seenaan tun seenaa barumsa guddaa of keessaa qabdu. Dhaddacha jaalalaa booda isiniif dhiheessina. Waan gaggaarii hedduu harkaa isiniif qabna hanga xumura sagantaa teenyaatti obsaan hordofaa. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 723. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nagaya jirtu qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa. Rabbiif jecha isin jaaladha. Waan hedduu isinirraa barataa jira. Hojii itti jirtan Rabbiin isinirraa jaalatu jechaa gama iyyannoo tiyyaatti dabra. Biyya Arabaa kanatti gurbaa tokko wajjin intarneet irratti wal barree bultii hojii jaaruuf walii galle. Garuu gurbaa kanaan qaamaa walitti dhufnee wal argine hin beeknu. Yeroo hundaa telefoonumaan haasofna. Osuma haala kanaan jirruu inni qabamee gara biyyaa gale. Akkuma biyyatti galeen akka na wajjin bultii jaaruu fedhu maatii isaatti hime. Maatiin isaa garuu ni didan. Intala sana osoo hin taane tan nuti siif fille fuuta. Nutu intala haala isii beeknu tan bultiif siif taatu siif fila jedhaniin. Inni garuu ajaja maatii isaa fudhachuu dide. Ani intala jaaladhe qaba. Isii wajji bultii jaaruu fedha. Tan isin naa laaltan hin jaalanne jedheen. Yeroo hedduu itti deddeebi'anii akka na dhiisee intala san fuudhuu gaafatanis inni ni dide. Eegasuu nuufi intala jaaladhe jettu tanarraa tokko filadhu jedhaniin. Innis maatii isaa dhiisee ana filate. Yeroo kana maatiin isaa haasawa biroo eegalan. Intalti sihirii itti gootee gurbaa mataa qabdi jedhanii haasawa facaasan. Yeroo kana gurbaan telefoonaan na dubbisee biyya faranjii deemuu fedhanaan jedhe. Hayyee yoo carraa argatte deemi jedheen. Innis waraqaa biyya faranjii eegalee piroosesa hundaa xumuree yeroo buufata xayyaaraa dhaqu obboleessi isaa achitti dhaqee viizaa jalaa gube. Akkasitti gurbaan hamilee cabee ammas ka'ee gara biyya Arabaa dhufe. Gurbaa kanaa wajji amma bultii jaaruuf deemna. Maatiin isaa hundi nan jaalatan. Inni garuu haalaan na jaalata. Anis akkaan jaaladha. Mee akkam godhuu qaba? Wanti kun ija shari'aatiin akkamitti ilaalama? Dhimma kanarratti wanti an balleesse jira? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettan Muhammad Awwal? Jalqaba irratti Rabbiin isaaf jecha nu jaallatte si haa jaalatu jennaan. Rabbiin addunyaa fi akhiratti isii haa milkeessu jenna. Dhimma iyyannoo isii irratti hoo maal jetta? Maatiin isii maaliif intalti siif hin taatu jedhanii gurbaa dura dhaabbatan. Waan isin hin ibsintu jira natti fakkaataanas. Silaasan ibsite yaada kennuun salphaa ture. Waa malee maatiin guutuun lafaa ka'anii intalti siif hin taatu way jedha. Akkanumatti sababaa tokko malee intalti siif hin taatu hin jedhan. Yoo xiqqaate sababaa wayii dhiyeessuu qaban.
Sababa isaan dhiheessan san iyyattuun tun osoo katabdee gaarii ture. Akkas malee yaada kennuun ulfaataadha. Hayyee iyyannoo itti aantutti cehiyaati. Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 715. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Ani eega nikaaha hidhadhee reefu baatii 2 guuta. Ani biyya Arabaa jira. Jaartiin tiyya garuu biyyuma jirti. Fageenya irra taa'ee yaaddoon jabduun na miidhutti jirti. Wanti yaaddoo natti tahe ammoo jaartii tiyya tan ijaan arguuf hawwutti jiru tana nama birootu butuuf naannessaa jira. Silaa waraqaa barbaadee fi gama kiyya fiduu yaadee ture. Garuu isiin paaspoortii hin qabdu. Paaspoortii baafachuuf yeroo dheeraa fudhata. Hangasiifuu haala isiin keessa jirtu yoo yaadu halkanii guyyaa hirriiba dhabee yaadda'uutti jira. Yoo tasa jalaa butan hoo jedhee cinqama. Mee akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Hayyee iyyataa kanaan hoo maal jetta? Intala butuun ammas numa jira. Jiraannaanuu yaadan hirriiba dhabee mire kuno. Sanuu eega nikaaha hidhatee baatii 2. Sanirraan qaamaan walitti hin dhufne. Furmaanni jiru salphaa mire. Salphaa akkamii? Eega isiin dhufuu dadhabde inni ka'ee haa galu kaa. Inni galee waliin jiraachuu eegallaan namtichi butuuf naannessu abdii kutatee dhiisa'ee. Gaafas carraan isaa akka cufame ni mirkaneeffata. Yoo gaafasis dhiisuu dide hoo? Tun dubbii biraati. Nama jaartii namaa butuuf deemu san ilaaluun hin taatu kaa. Sun hin taatu dhugaa. Akka hundattuu iyyannoo tanaas akkuma jirutti gama abbaa murtii dabarsina. Waan itti dabaltu qabda. Rakkin qabu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon hardhaaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama Rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamisaa isiniif dhiyaatti. Dhaddachi hardhaa goolabamee jira. Raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa suura qalbii dhageeffachuu jirtu. Torbaanota muraasa itti aananiif sagantaa tumsa Raadiyoo Nuurul Hudaa irra deddeebinee isin yaadachiisuu itti fufna. Isinis dhaamsa kana sheer godhuun liinkii tumsa Raadiyoo Nuurul Hudaa namootaaf dabarsuun akkasuma namoota biyya alaatii beeytan itti nuuf affeeruun nu gargaara isiniin jenna. Nu hundinuu Nuurul Hudaa utubuuf dirqama qabna. Kanaafuu sooshaal miidiyaa fayyadamnu hundarratti dhaamsa kana sheer godhuun qooda keessan baha. Sagantaawwan gaggaariin amma dura isiniif dhiheessaa turre kanneen akka fatwaa Nuurul Hudaa, gaachana Islaamaa fi qophiileen gaggaariin birootis akka bakkatti deebi'an godhuuf tumsi keessan barbaachisaadha. Humna qabdaniin nu bira dhaabbadhaa. Qaama dadhabe boqochiisuuf, Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. soora qalbii. Namni nama jaalatuuf lubbuu kan hoggaa ja'an ni dhageenya. Qabatamaan garuu waan kana arguun ni ulfaata. Garuu haadhaa fi abbaan ilmoo isaaniitiif waan hin taane hin qaban. Lubbuu isaaniitis ni kennaniif. Quba qabduu teenya irraatiinis waa'ee abbaa ilma isaatiif jecha wareegama guddaa kafalee tokko laalla. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Bara 2015tti dargaggeessa umrii 27 kan ta'e George Pickering namni ja'amu dhibee istirook ja'amuun qabamee gaggabee lafa dha'e. Dhukkubni kun yeroo dhiigni gara sammuu deemuu dhaabu tasa nama mudata. Namni dhukkuba kanaan qabame rakkoo jajjabduu hedduuf saaxilama. Osuma nagayaan deemuu qaama iftoachuu dadhabee lafa dha'a. Ka'imni George ja'amu kunis dhukkuba kanaan tasa qabamee hospitaala seene. Dooktorris lubbuu isaa tursiisuudhaaf jecha maashina garagaraa itti hidhan. Gargaarsa maashinaatiin lubbuu isaa tursiisuuf yaalii guddoo godhan. Haa ta'u malee doktoroonni yeroo qoratan sammuunsaa guutumaan guututti dalagaa dhaabuu hubatan. Kana booda gargaarsa maashinaatiin nama kana jiraachisuun faayidaa akka hin qabne murteessanii maatii Joorjii yaamanii maashina akka irraa hiikuuf deeman hubachiisan. Maatiin Joorjii hedduu rifatan. Abbaan Joorjii waan mudate kanatti hedduu dallanii hospitaalicha gallakkisee bahe. Kana booda doktoroonni haadhaa fi obboleessa Joorjii waamanii daddafanii akka waan tokko murteessan gaafatan. Joorjii yeroo nagaya qabutti qaama isaa hedduu namoota birootiif waadaa seenee jira. Gaafa andu'e qaama kiyya kan faayidaa qabu na keessaa baasaa nama itti hajamuuf kennaa jedhee waadaa seenee ture. Namoonni dhukkuboota hedduun dararamutti jiran kan qaama arjumtoota eeggatan hedduu waan ta'aniif gurbaa kana ajjeesnee qaama isaa nama birootiif dabarsuu qabna. Haala ammaa kanaan yoo itti fufe innis ni dararama malee hin fayyu. Namoota biroo kan qaama isaa eeggachuu jiranittis dararaa dheeressutti jira. Kanaafuu amma murtii keessan nu beeksisaa jedhanii maatii Joorjii muddan. Yeroo kanatti haadhaa fi obboleessi Joorjii maashina irraa baasuu irratti walii galanii akkaataa awwaalcha isaa irratti karoora baasuu eegalan. Osoo isaan haala kanatti jiran abbaan Joorjii xiqqoo tasgabbaa'ee wayita deebi'u waan maatiin isaa murteessan dhagahee daranuu dallane. Ani murtii teessan tana hin fudhadhu.
osoo lubbuun jiru ilmi kiyyan ajjeefamu jedhee loluu jalqabe. Abbaan Joorjii du'a ilma isaa amanee fudhachuu dadhabe. Abdii wahii jiraachuu waan danda'uuf ilma kiyyaaf yeroo muraasa kannaa je'ee hedduu waywaate. Doktoroonni yeroo gahaan qabu. Waa hunda maatii kee wajjin haasawinee xumurree jirra. If booda nun deebisin karaa nuuf gadhiisii ja'aniin. Maatiin isaatis itti dhufanii haala gurbaan keessa jiru amansiisuuf yaalii godhan. Namni tokko yoo sammuun isaa hojii dhaabe achi booda deebi'ee jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu bilaashitti yeroo qisaasuu hin qabnu. Maallaqni hospitaalaaf kafalamuus oluma deemutti jira. Kanaafuu hayyamii fi jalaa gori maashinarraa baasanii haadhiisan nuti dhimma gaggeessaa isaa irratti mari'annaa ja'aniin. Abbaan Joorjii yaada isaanii guutumatti morme. Abadan waan kana isinirraan fudhu. Ilmi kiyyan duune ammaas lubbuun jira. Osoon ani jiruu ilma kiyyana durattiin ajjeeftanii je'een. Achi booda abbaan Joorjii gama kutaa doktorootaa deemee murtiin akka jijjiiramuuf gaafate. Yoo xiqqaate yeroo muraasanuuf obsaa hanga takka obsinee laaluu qabna. Malee nama lubbuun jiru osoo ijji nu gartuu ajjeesuun hin taatu je'ee gaafate. Doktoroonni garuu irraa fudhachuu didan. Isa maashinaan tursiisuun lubbuu namoota biroo kan silaa qaama isarraa arjoomamuun jiraachuu danda'an miidhuudha. Joorjiifis tahee namoota qaama isaa eegaa jiraniif wanni gaariin isuma maashinarraa kaasanii akka inni du'u godhuudha ja'aniin. Abbaan Joorji doktoroota irraa abdii kutannaan fiigee gara kutaa ilmi isaa ciisuu seene. Ilma isaa hammatee ofitti qabee gooftaa itti amanu kadhate. Akka ilmi isaa socho'u hedduu hawwe. Garuu hawwiin isaa hin taane. Osoo hedduu hin turin doktoroonni gara kutaa sanii seenuu jalqaban. Maashina irraa hiikuudhaafis qophiitti seenan. Abbaan Joorji yeroo kana argu fiigichaan kutaa sanii bahee makiinaa isaa keessa seenee shugguxii fudhatee deebi'e. Hulaa darbee ol seenee doktoroota maashina irraa baasuuf qophiitti jiran sodaachise. Shugguxiitti aggaamee hundi keessan kutaa kana gallakkisaa bahaa jedheen. Doktoroonnis fiiganii kutaa sanii yaa'an. Abbaan Joorji eega doktoroonni bahaniin booda hulaa keessaan danqaree qawwee isaa balbalatti aggaamee akka namni hin seenne godhe. Yeroo tokko ilma isaa bira dhaqee harkaan tuqee ilaala. Yeroo kaan ammoo gama hulaachi deebi'ee nama alarraa itti dhufu eeggata. Yeroo kana warri hospitaala poolisatti bilbilan. Poolisoonnis hoggasuma makiinaa isaanii ari'ataa dhufan. San booda abbaan Joorji kutaa san gallakkisee akka bahu irra deddeebi'anii gaafatan. Abbaan Joorji garuu murannoo isaa irraa akka of boodan deebine ibseef. Osoo lubbuun jiru ilma kiyyan ajjeeftan abadan waan kana isinitti hin dhiisu jedheen. Abbaan Joorjii waan je'e irraa if boodan deebine. Poolisoonnis itti deddeebi'anii sodaachisuu itti fufan. Boodarra poolisoonni hulaa cabsanii seenuu murteessan. Wayitee isaan balbala cabsanii ol seenan abbaan Joorjii harka ilma isaa qabatee imimmaan dhangalaasaa ture. Yeroo tanatti ilmi isaa harka abbaa isaa walitti cum'e. Abbaan shugguxii lafatti darbee gammachuun iyye. Ilmi kiyyan duune, ilmi kiyyan duune, kunoo harki kiyya jabeessee qabee jira, kunoo harki isaa sossootti jira je'ee lallabe. Kana booda poolisoonni abbaa Joorjii fuudhanii hospitaalaa bahan. Doktoroonni ammoo Joorjiif tajaajila dabalataa kennuu jalqaban. Joorji xiqqoo dhaabbatee, beeyfatee qaamni isaa hundi seeraan dalaguu jalqabe. Wal'aansi gahaanis godhamee fi guutumatti fayyee hospitaalaa bahe. Haala kanaan Joorji jaalala abbaa isaatiin afaan du'aatii deebi'e. Abbaan isaa shugguxiin doktoroota sodaachisee hospitaala waan jeeqaa tureef hidhaan baatii 10 itti murteeffame. Joorji gaafa hospitaalaa bahu ani bu'aa jaalala abbaa kiyyaati. Dhugaadha inni yeroo sanitti seera cabsee jira. Garuu waan seerri cabuu qabuuf cabse. Osoo inni akkas godhuu baatee an arraas hin jiru ture jechuun dubbate. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa suura qalbii dhageeffachuu jirtu. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma. Gama keessummeessuutiin Anfarhee Adamii fi Usmaan Abdullaxiifti si wajjin turre. Barruu qophiilee Aboo Ibtisaamtuun of qopheessee obboleessi keenya Muhammad Awwal Abdullaatis nu wajjin ture. Waan hanga xumuraa obsaan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana. Hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi aakhira harkadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة